Mee arrantana waan irreedduun keenya Facebook irratti wallaallee waliin rakkachaa jirru tokko addaan baasee isin agarsiisuuf dhufeetiin jira. Wanni sun maali yoo jedhan fakkeenyaaf isin akka waan fi keessanii viidiyoo haa ta'u suuraa haa ta'u waan akka beeksisa waanuma adda addaatillee Facebook keessan irratti taagiidhaan akka waan isin poostii gootaniititti Facebook keessan jala teessee isin qaaneessitu. Fakkeenyaaf waan akka viidiyoo fotoogiraafii adda addaa tan faranjoonni chaayinoonni isin irratti taag godhanii isin hin beektan Facebook jalatti agartan abaluu waan akkasii hordofaa jedhamee waan isin qaaneessu waan isin xiqqeessu waan akkasii akkamitti akka isin irratti poostii godhuu hin dandeenye taagii godhuu hin dandeenye saahiba keessan nama amantan nama isin gartee aadii fooloo deebiftanii walitti qabdan malee akka namni tokkollee hin dandeenye isin agarsiisa. Koottaa gara iskiriinaatti deemee isin agartan afaan tura. Facebook keenya irratti tuquu qabna. Erga Facebook keenya irratti binee sarara sadan mataa gubbaa jiru kanarratti tuquu qabna. Erga akkasitti tuyne setting tan jettu tanarra tuquu qabna jechuudha. Setting jettu tanarra erga tuyne irra ol harkisuu qabna. Erga akkatti irra ol harkifne profile and tag kan jedhu kanarratti tuquu qabna. Erga akkanatti kana tuyne isa kana friendii kan jedhu kanarra keenye friendii keenya qofaatiitu taagii nurratti godhuu danda'a. Yommuu olliimii irra galchine olliimii kanarra galchine namni tokkolleen taagii nurratti godhuu hin danda'u jechuudha. Amma ani kan friendii jedhu san irratti dhiisee jira. Ammoo kan lammadaa kanarra yoo dhufne poostii waan ta'e amma kanarratti erga gabbuune isa kanarratti everyone kan jedhu kana nama hundaaf kan itti aanu kuni fireendota kan firendii of firendii kan keeti jechuudha. Saahiba kan keeti sirratti godhuu danda'a akkuma sanii yommuu kan jalaa kanarra keenye akka malee namni taagii godhuu danda'u tokkolleen hin jiru jechuudha. Profaayila keenya jalatti taagii ta'ee nurratti dhufuu hin danda'u jechuudha kana booda. Garuu yommuu kan firendii kan jedhu kanarratti kaayyattan bareedaadha. Garuu kan firendii bichaa kanarrallee yoo kaayyattan bareedaadha. Maaliif saahibni keessan poostii yeroo godhu taagii yoo isinirra godhellee isinitti dhufuu danda'a waan ta'eef. Garuu olliimii irra keenye nam tokkolleen nurratti godhuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma ammallee kanarratti yoonii fi keenye waan namni taagii godhe sanii notificationidhaan nutti dhufti jechuudha. Notificationiin kan firendiin keenya godhe nutti dhufuu danda'a jechuudha. Akkasii akka waan guddaa irraa harkattan irraa barattan abdii qaba. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.